banatanii tokko anu kan beeku nama kuma 80 way qaba tokko immoo nama kuma 20 way qaba maqaa kiyyaan banatanii suuraa kiyyaa fi suuraa isaa fa'a suuraa mucaa kiyyaa fa'a wal biratti akkas qanabbaraniitiin waan akka waan angalakkisee fakkeessaniitiin wonno godhan akkaawuntii kiyyaa fayyadamaa jiran ani akkaawuntii nan qabu kana qofa tokko immoo Firaa'ol Reedii Adam ka jedhu san qofa akkaawuntii lama qabichaa qaba tokko kiyya tokko kana ka amma ittiin seene kana lammata immoo Firaa'ol Reedii ka jedhu maqaa firootiin jira kana lamaan qofa qaba inni kuwwan immoo kiyyaa miti baay'ee argee nama baay'eetu sheereenatti godhee isa amma suuraa amma kana fa'a wal biratti hidhanii wanta duraanii fa'a wal bira hidhanii gadi lakkisaa jiran garuu kiyyaa miti koomentii immoo ni cufatan an guyyaa takka koomentii itti yaadee cufeen beeku kanaafi asumaan isin beeksisuu fi akkaawuntiin an qabu kanuma qofa kanaafi kafiroo bichaadha akkaawuntii kanaafi kafiroo bichaa qaba'an kanaafi pilisoora naa hubatuu qabdan namoonni tokko tokko baay'ee haasaa bakka waan baay'ee haasaa jira waan ta'eef ana se'a maaliif ana fakkeessaniitiin waan naqqaa isaa booyuu fa'a yookiin suuraa isaa fa'a fillafiitii akkas qanabbaree backgroundii godhee fa'a akkas haasa'uu fa'a na godhanii nama baay'eetu raawunno jedhaa jira ana miti hina hubadhaa asumaan isin beeksisuufi anakka intalo sani hintu jenne ko badi baga asumaan beeka namni 263 kun akkaawuntiin kiyya kanuma akkaawuntii follow meeqa qabaa kiyya follow 142 moo 43 akkas waan akkasii qaba kiyya isuma kana namni baay'een suuraa kiyya isa durii faa ol fidee suuraa firoo faa suuraa isaa faa wal biratti akkas kaa'ee akka waan angalakkise sirbaa faa irratti galakkisan kanaafi warroonni fooloo na jala hin qabne ana si'a waan ta'eef asuma irraa kussa halala ni haramu kuma tanabasa nagachiisin jenne haramu ko halala kana ko fa ani amma gaatu maali wasate be kun halala wasabba ke dibe kun halala achi duuba wanni gara side ko an taare kasim be ko an kachaanu san yo akkas ta'e baranu sahabota barachuun harama jechuudha wa sahabota barachuun harama jechuudha ani sahabatti galabar deeme sanyi masahabotati sanyi nabi muhammadi deeme sallallahu alaihi wasallam kun kana ubare harama mo halala harama ko kana fasa oro tarabar jibadanga kan kun quraish tangala jara kun oromon baran quraish gala kun malik gala jarani kijibani bar amma kijiba miti waan gartani qoradde qabata managa hime kana waan ittigaye waan qabata man taani waan ani madun jiru ani yo qabata man qoradde gartani haga ila adamitti uf bare harama mo halal ani kana qofa ka ambar baade am rabbi sila fisenan qoradu tokko janan bisin isin ka hadisa aga san hadisa tokko hadisa kummatan isa hadisa jechuun kun hadisa miti kun hadisa miti hadisa matan isa qabata mana namai munjiru nama bakka qabata mana qabata waan qabata ila wanni tokko nu am fakkeenya hadisa nabi kana hadisa nabi si waytanutti mtan qabata ma miti jedhe o keessa gale ayyan sirri la qabata ma miti jedhe kurrawi qaba marwi qaba akketti dhufe qaba kitaba barreeffame lafa jira kun waan takka lafa jirun qabu barbaane da kunille dhaloota darbe dhaloota amma ustaad ana isini male abbonni kenna kuno shawa danga ta'aniti haga kuno ila Keniyaatitti ilmaan ufii beekan gosa ufii beekan akkana achi silaalanii ati gosa ebaluuti ilma ebaluuti isiniin jedhan akka har'a nuuf daganne kanaa miti kana jechuun namni rahima ufii
akka rabbi jedhu sanitti wal beekee waliin deemee haqa walii eegee namni yoo gartanii uf hin beekin haqa walii eeguu hin danda'u. An isin nama kiyya ta'uu lafee kiyya ta'uu saba kiyya ta'uu yoo isin hin beekin akkuma nama wanni tokkotti isinirra jedhee isin bira dabra. Yoo isin beeke hoo rahima kiyya bor rabbitti na gaafatadhee isin jabbeeffadha. Ta rahimummaatillee ta biyyoommaatillee tamiinillee jechuudha. Kuni rahimni kaasii achi kaachi asii rahimni beekamaadha. Kaan kaachi gamas deemeetiin gamasii barbaadee gamas qoraa sun rahimummaan asii asitti illee sun yoo ka islaamotiidhaan tokko irratti dursidee wanni walitti nuyiidhaa maali? Kalimaa shahaadateeni. Ustaaza. Kalimaa shahaadateeni wal kabanya maleenu. Kalimaa shahaadateeni wal bulchina malee wanni marti waraa shahaadateeni. Kalimaan shahaadateeni illee osoo jirtu. Wanni marti waraa shahaadateeni. Umar koy. Waan kamuu beekuun mataan isaa hadiisa. Isin koy Umar. Hadiisa kalimaan shahaadateeni illee osoo haga jirtu. aadamitti qaba eegamee akka kitaabni takka ittiin uumamnetti akka sanada keessa wanni takka hin dabalamnetti eegamee kitaabaan barreeffamee tiifamee hagammaatiitti poolisni itti godhameetiin eegamee deema. Sheshee gabaa zambicha bishaan kenna. Amma Araboota yoo laaltan dhagaya. Mutayriin gosa ofii haga koy. Amma dhiiroo araara nu fuudha. Araarame qoyaa yeroo tokko araaratti hin jirru araaratti hin jirru. Mutayriin gosa Direebiin gosa ofii direebi. Araboonni gosa ofii diqqoo irraa guddoo kaate hunda laakkoytee haga achiitti galchinu. Araba hanqanne dhugaa rabbii seenaadhaan. Araara maal ta'a gosa ofii qorachuun rabbiillee gosa adda addaa akka godheef akka wal beeknuu fi qoradhaa isa gosa keessan qoradhaa. Inde maal jechuudha kun? Gosa kee nin beekna bakee beekanuuf danda'aadha. Gosa kiyya beeka, gosa abbaa kiyyaa nin beeka, gosa tiyya nin beeka kalaas. Achi duuba na oofem jiru. Isinumaayyuu aadamitti galchuu qabdan lakkaayattanii maaliif nama waa barsiisuu? Aadamitti galchuu hin argine kitaaba galchuun dhagaatti fudhaa dhiise barbaade kitaaba aadamitti galchuun barbaade dhabee dhiise hin jirtu. Maal goona aadamitti galchuun jiran qoreeshitti yoo galchine nu baasa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaz Ahmed gosa abbaa keessanii ta'uu ragaan isin beektanii maali? Gosa abbaa keessanii ta'uu taarikaan beektammoo Quraana rabbiin isin hadiisaan rasuulli isinitti. Waan gandi mootoon itti walii galee taa'ee. Ustaaz boru ummata kana barsiisu deebii qajeelchaa deebisa. Gaafiin ani isin gaafadhe. Fakkeenna gosti keessan hambeentu haa jennu, gosti keessan weerara haa jennu. Najalaa qaba. Ragammaan gosa kana ta'uu qabdan Quraanaaf hadiisarraa qabdanii. Maali? Gosa abbaa kiyyaan beeka, gosa haadha tiyyaan beeka, gosa kiyyaan beeka jettaniimi. Quraanaaf hadiisarraa gosa abbaa keessanitti haadha teessanii eessaaf. Jiraataaru malee abbaa kiyya Quraana keessatti dubbatee rabbiin abdaan gosa tan ta'e hin jenne hin dubbatamne zamana waa hin dhaqqabne. Eessaa fuuteree kanaam. Zamana waa ganda walii bisa tabbuudhaan istiqraa gandi sabati akkasuma gosa isaa walii wal beeketa. Garjeenni gosa kiyya ka jettu ragaan kee Quraanaaf hadiisarraa jira hin jiru. Hin jiru zamana waa hin dhaqqabne. Woomamaati abboota kiyyarraa natti man himadhaa jedhaaranii sanillee achi isinillee tasheekaa akkitti fudhattan. Kanaafuu Umarillee fuudhee Aadamiyyoo galfate mirga isaati jechuu isinirraa fudhachuu qabdan akka nu keessan fudhannetti. Galfatu abbaa barbaade irraa fuuna qeeban. Ilmaan tiyyaan barsiifadhuun dhiisannaan lakki barsiifadhuun dhiisini jedhanii ni barisin. Laan dhiisini barsiifadhuun akkamitti dhiisamaa barsiifatu. Inni yoo qabatamaan beekamaa san qabatamaan beekamaa. Wanni kun haraamaa sila jedhee rifadde sila ustaazni akkana jedhani ustaaz Ahmad an ilmaan tiyyaan beeku kun hin barbaachisu malaayaa akkana irra hadiisa takkan baradhu jedhani ilaan haraamatti jira adaa jedhee rifadde. Jecha sheekaallee fahamuu dadhabdanii sheen illee isin fahamuu dadhaban ani sillachuu isinii hima. Jechi sheekaa wanna kana baruun waan dirqama nurratti ta'ee gizee irratti fidhuu miti garuu baruun isaa barbaachisaadha. Ammoo tana amma namni aadatan xabi'aa waan ta'eef waan namarraallee barreessee beekuu danda'u yeroo qaalii kanatti odoo hadiis tokko lama walitti himne waan jedhu luqunni isaanii tan akkasitti hubadhaa fi sheekaallee gara biraatitti fudhatinaati.
إسن اللي جماعان يو كان جدو نانما تيغلا إنو تيغلا وسونتاني يو كتابة تاريخا قرائسات تنكنا رد غلطهم إيساكية بركانا تي نانما تيغلا را وسونتاني أكما كتابة سيرا تاريخني جيرو تاريخا جتشون كن وان أصلا إني إسارة قاعدة أنتاي ميتي جمتاوي نجير فكينة صفة رسول صفة صحابة ومركنا تري إنه نكنا تري كن تاريخا ملي والرقا قرآن فديسا قبتما اللفتاو ميتي كناف ونما نما كانوا والقبسيساني تاريخا أكا كتابا فتولا باشا كتابا تاريخا غرغرا هدو ستي ولا اللي تنجد من أكاسي تديمو غلطهم بابا كيا سنة كسمت تفودا جت شيكا كسينا وبدا جت بربادي جزاكم الله خير دعاء ولي قال كانت ما ساتما تريتي سغنتان سيري اسيمتي بكبا غافي براتوري غافتا ديمه اسيم بايامه يوم مر قران حديث انا قلنا استاذ واد احمد استاذتي شيخ احمد عمر آدم الرها غرتني أورموتي قدين وابرسي سنياي سيرا آدم الرها قدين بيكاني آدم الرها قدين وابرسي سني جلاك أبنا تأجينو التولغل فنا قرباتي شيخ ما بتدورة تنابت الرهاي الراس آدم الراجينو آدم الرها أقوما دندتن قدين وأوفانو جلاك أبنا Garra no birra qabne gaffoofanna nanu. مذكر عظمنا ذكر أولهم فرنسا كل الدم نبري شيخ أحمد رجتني बोलो करा दो नीचे करा कारो फी का बत्ती पर करता नहीं Somale Foromo wali wadala injibeytani. Somale Foromo wali wadala injasuma bakuma manujur karati. Wallahi wal fitte mal taadani wallundara. Kunna nabi ke nabiya base tazjira jere ta ada kuni Quraysh tigalla irenta kuna moto ka kesa dabre wayti mutanatti asnigal nama nabi ke nabiya base walin dalagani o desma bala buse ke أكاسي كاستاذ إن شاء الله أكم لكان أجرتني قالوا برا ديرا تنبني سنما بيتني مين ده؟ نعم ده سنجلا جركون مرمين كسر عمر ما دوبر ده بتسوي جنجرة مرمين السلام عليكم لا نوجه جرتني برا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم تاني ما كذا تيل تاني عندنا كان كابو زين ولين كان كنا ولين كده أستاذنا يا دتني بابا भैया لا أنا ملّي جتتني سن الرجال الدشاء مسلي كبرم شيخ أحمد شيخ أحمد وابرسيسوني وابرتشون دلقان كابو جتشون أمونا مريبتو كوشان تماري سن دلقان كابدني نما جرارو فكاتا لقاي سيني أولي كوني لا وان بيكو بانو لرب براروغا فتو ميتي وان بينو لي سواب الترك نوري مرة تريكا سواب في كابا باكر لما برو بربان يا أحمدي وان سواب في كابا وان سواب كم نواني كابا كم نبردينو بر شيخ أحمد غوسكي يا غوس أبا كي يا دادام بيك جري نمني أبا في إننو غوسا كن مكان ساتو نمري با إذن الله غوس بتيسا قدوسا قريشا قلجو دوار تريمي أستاذ تيسا غوس قريشا تيسا قدوسا قريشا قلجو هوين لبكو نقول لين قاعد أوري بيكو قريشا قلجو مسكين كان بينو أكمتا يلو ركني وانا أكرا إن سليمان أدي جالي سفردك يا أبد عمري مجالا قولوا في مانتاتو سليمان عمري بدوبا انقل يتلين زوجنا ديما إني كراها ترك وانتمان ديما أما سي أوفي قريشا كيسا لي قرار ربي جالي سي كبا سي ورا رسولا كيسا دي سيولا قلت علي بيري سيولا ini kifar kun sila ron da gosofin do indo ifata ma da jaran real kifar kun ko sai sawa ta ko kana sai na ko ko na mari ya inga fan ne be na rabbi jari Sulaiman mukarraba inga fan ne be
Abbo, Sulaiman, gosti kiyya tokko gosti kiyya Umari wali lakkaatee kan Qureeshatti hin galin. Umar gara warra Abii Jahliitii gara warra mana warra Abii Lahabsi qaba. Umar badaadha. Baay'ee haa ta'u baay'ee. Ani immoo naa taate dubbiin teessa sun immoo achuma gabaasitanii waan hin beekne hojii maaltu na cinqe naa taate bara dubbiin teessa sun saniif jallisee. Laa. Rinni mati ati gosti dante ati. Islaama ta'uun keetu nu gaani mati ati gosti dante maal irraa barbaadde jira. Islaamummaan ko gosa taatu maaliif rabbiin isiniin taa'ise gosaan balbala jira sheekh. ربي نور وامرات تنقسم لبر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بالتاجر ربي لتعارفوا Islaamummaan gosa kee jechuun تعرفوا ما سمالي برا أني سنبيكون أجري تعارفوا والبيكو قف والبيكون أجري gosa kee himatu. أنتم قسم مالي والبينا دي سأكرت والبينا Ayyee ishi sibarra dhiisaame shee Ahmad gosaan kee himatu lishee. نبينا أزاري جري نبي كمري جري درجة ولي ما سادي كا كم مدار ولي فرو كم زانا؟ كم زانا؟ كما مرة كذا بيجتا كجرتني